السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت ورثت يوتيوب channel هاتيكا أورو أنا أعرف بكنا كان أفتني إيجا أدمو فيديو كاميراتين وكان أوديفنو كاميراتين كاتشسني في شرين ترى إيجا قد أمر فيديو كانت ولين ترى إسنين جتا كان الرتي ور channel كان فارايتاتن سبسكرايب كوتشران ماتي كياتا akkasumas video kana share like gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'a. Akkasumas yaada qabdan koomentii jalatti naaf kaa'uu yookaan naaf qooduu hin dagatinaa jechuudha. Kanaaf kana duratti wantoota video koyya jalaqsiin tanii ilaaluu dandeessu. Wantoota akka soofaa, araba majlisii, meeshaalee mana keessaa tokko isiniif dhiyeessaatiin ture. Inshallah yoo rabbiin jedhate immoo gara fuulduraatti illee seeraan isiniif dalagaa wanta akkasii irratti. Kanaaf wantoota akka meeshaalee mana keessaa fakkeenyaaf siree yookaan algaa ta'uu danda'a, direesingii adda addaa ta'uu danda'a, komodiinoo adda addaa ta'uu danda'a yookaan sanduuqa uffataa fa'aa yookaan saaxinii uffataa jechuudha. Wantoota akkasii ta'uu danda'a, araba majlisii, soofaa fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Wantoota akkasii warroonni barbaadan gara keessaatiin qunnamuu dandeessu. Godina Jimmaa keessatti bakka feetanitti isiniif deema. Godina Jimmaatiin alatti illee deemuu ni danda'a. Abbaan barbaadan karaa keessaatiin na dubbisa. Viidiyoocha jalatti koomentii jalattis ta'u viidiyoocha irratti lakkoofsa kenneetiin ture karaa sanaatiin na argachuu dandeessu jechuudha. Egaa gara odeeffannoo keenyaadhaatti yeroon darbu mana tokkoo fi lafa tokko qabadee isiniif dhufeetiin jira. Karaa sanatti isiniin dabarsa. Manni isin suuraa irratti argaa jirtan kun mana guddaadha. Mana Elliidhaan ijaaramedha. Baay'ee bareedaadha. Kaarii 200 irratti argama. Seera qabeessa jedhu. Magaalaa Jimmaatti argama. Inni kunillee gatiin isaa miliyoona 3 jedhu itti dhiyaattanii dubbachuu haasofsiisuu dandeessu jechuudha. Mana seeraan ijaaramedha. Lafti isaa seeraamikiidha. Baay'ee tokko bareedaadha. Egaa manicha akkuma isin argaa jirtan viidiyoo isaallee garuu argachuu hin dandeenye. Akkuma isin immoo argaa jirtan mana bareedaadha jedhee yaada. Isinillee akkasiin jaallattan abdii qaba. Kanaaf itti dhiyaattanii abbaa waliin haasa'uu dandeessu. Abbaan mana kana bitachuu barbaadan lakkoofsa koomentii jala isiniif kaa'a. Lakkoofsa sana fudhachuudhaan karaa keessaatiin nu dubbisuu yookaan nu qunnamuu dandeessu. Sana booda lakkoofsa abbaa mana kana gurguruu isiniif hin kenna jechuudha. Akkasidha. Inni itti aanu lafa gurguramu qabadhee isiniif dhiyaadhee lafa magaalaa Jimmaa yookaan bakka Bachoo Boorii jedhamutti lafa manaaf ta'udha. Kan qabadhee isiniif dhiyaadhee lafti isin suuraa irratti argaa jirtan kun bukkee isaatiin naannoon sun mana qofadha jedhanii akka dhagayetti jechuudha. Manni naannoo sanatti manni baay'inaan ijaaramee jira jedhanii karaatti illee dhiyoodha jedhanii yookaan karaa daariidha. Kanaaf manni kun kaarii 200dha jedhan akka dhagayetti jechuudha. Kaarii 200dha seera qabeessa jedhu Bachoo Boriidha bakkisaa. Manni kun lafti kun mana isiniin jedhee dhiifama. Lafti kun kaarii 200dha. Abbaan lafa kana illee bitachuu barbaadan qarshii 400 jedhu abbaan itti dhiyaattanii kanallee gaafachuu dandeessu. Lakkoofsa abbaa mana kana gurguruu isiniif kenna. Kanaaf lakkoofsa kiyya immoo koomentii jalqabaa jalaa fudhachuudhaan karaa keessaa dhuftanii nu waliin haasa'uu yookaan waliin dubbattanii mana kanaa fi lafa kana bitachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kana fakkaata ture odeeffannoon kiyyaadha. Kana fakkaata ture gara fuulduraatti illee baay'inaan wanta akkanaa irratti akkasiniif hojjedhu abdiin qaba inshallah. Isinillee akkasiin jaallattan abdiin qaba. Kanaaf egaa yaada qabdan immoo koomentii jalatti nu jajjabeessuu hin dagatinaa. Akka gara fuulduraatti jabaadhee isiniif hojjedhuu fi yaada qabdan koomentii jala naaf kaa'a. Akkasuma immoo viidiyoon kun yoo isinitti tole like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'a. Tarii namoonni waan kana barbaadan hin jiru ta'uu danda'a. Kanaaf hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa aga viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti nagaadhaan naaf turaa. Galatooma.